Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a sagantaa haaraadhaa walitti deebineerra. Sagantaa keenya har'aanis namoota carraa qabeeyyii guyyaa tokkotti miiliyoonarra ta'an isiniif qabadhee dhufeera. Viidiyoowwan ajaa'ibsoo adda addaa chaanaalii keenya irratti kan argattan waan ta'eef isinis sabskiraayib gochuun nu faana tura. Guyyaa tokkotti yeroo hirribaa kaatan osoo miiliyoona taatanii maaltu isinitti dhaga'ama? Mee namoota guyyaa tokkotti miiliyoona ta'an keessaa jalqaba irratti namicha kanaa ilaallu. Maqaan isaa Jiim Toon jedhama. Jiim nama Taayilaanditti argamu yeroo ta'u galiin isaas gadaana kan ta'e ture. Innis qurxummii kiyyeessuudhaan ture madda galii kan argatu. Qurxummiiwwan kanas maatii isaa waliin erga nyaatanii ture kan irraa gara gabaa geessee kan inni gurguru. Kanaanis $10 hanga $13 hin argata ture. Jiimis akkuma barame guyyaa tokko hirribaa ka'ee qurxummii qabuudhaaf gara galaanaa deeme. Haa ta'u malee guyyaan kun akka guyyaa kaan hin turre. Jiimis yeroo achi ga'u waan akka dhagaa fakkaatu jireenya isaa jijjiiru tokko lafarratti arge. Haa ta'u malee Jiim yaadni isaa hundi qurxummii qaburra waan tureef dhagicha homaatti hin lakkoofne. Haa ta'u malee qurxummiiwwan qabuudhaaf guyyaa guutuu dhama'us akka yaadattu osoo hin milkaa'in hafe. Innis waan lallaafaa guddaa dhagaa fakkaatu sana kaasee gara mandara isaatti fudhee gale. Guyyoota muraasa booda namichi mandara isaanii tokko wanticha ilaalee wantichi gara qurxummii guddaa keessa akka ba'uu fi albuuda baay'ee gatii isaa qaalii fi barbaadamaa akka ta'e itti hime. Albuuda inni argate kun gatii qaalii akka ta'ee fi salphaatti kan hin argamne yoo ta'u faayidaan isaas albuuda shittoo yookaan urgooftuun irraa hojjetamudha. Kanaafis warshaaleen urgooftuuwwan kana oomishan baay'ee kan barbaadan yoo ta'u yeroo tokko hanqina albuuda kanaa irraa kan ka'e oomishni akka dhaabbatu ni himama. Egaa namichi carraa qabeessi kunis kan argate albuuda kanadha. Albuudichis ulfaatinni isaa kiloogiraama 80dha. Ogeeyyiiwwan albuudaas qolachiisuudhaan kan gurgure yeroo ta'u dhaabbanni shittoo yookaan urgooftuu hedduunis calbasicha irratti kan hirmaatan yeroo ta'u dhuma irrattis doolaara Ameerikaa miiliyoona 3 yookaan qarshii Itoophiyaa miiliyoona 155 gurgurachuun isaa beekameera. Egaa namichi kunis yeroo tokkoon garee miiliyoonotaatti makamuu danda'eera jechuudha. Mee amma immoo nama biraa haa ilaallu. Namichi kun Keevan Haayilar jedhama. Maanguddoo ganna 60ti. Maanguddoon kunis dhukkuba irra ga'een gara hospitaalaa yeroo deeman doktariinis erga yaala godheefiin booda maanguddoon kun taa'uu akka baay'isanii fi sababni dhukkuba isaaniis kan akka ta'ee fi isaanis dhibee kanarraa of baraaruuf sochii akka taasisan doktarichi itti hime. Kanarraa ka'uudhaan Keevan ganamaan ka'ee deemsa lafoo jalqabe. Yeroo kanas meeshaa yeroo duriitiin hojii hojjetu mana fudhatee deemsa jalqabe. Meeshaan kunis maashina sibiila ittiin barbaadan ture. Kanaanis daandii irra meeshaa kanaan sibiila lafarratti ilaalaa hin adeema ture. Yeroo kana ture wanti jireenya isaa jijjiiru kan isa mudate. Meeshichis sibiila argee sagalee dhageessisuu eegale. Keevanis meeshicha lafa kaa'ee sibiilicha baasuudhaaf yaalii gochuu eegale. Haa ta'u malee meeshaatti lafa qofuuf harka hin qabu waan tureef baasuu hin dandeenye. Keevanis gara mana isaa galee guyyaa sattaanutti akaafaa fi wantoota ittiin sibiilicha baasuu danda'u fidatee dhufe. Kanaanis wanti lafa keessa jiru kun maal akka ta'e baruu waan barbaadeef qofaruu eegale. Yeroo kanas waan hin yaadamnetu ta'e. Warqii hammaan guddaa ta'e ulfaatinni isaas kiloogiraama 27 ta'e tokkotu gadi fageenya meetira 2 booda argame. Warqichas Keevan baankii biyyoolessaa Awustiraaliyaatti doolaara miiliyoona 1 yookaan qarshii Itoophiyaa miiliyoona 50tti gurgurachuu danda'eera. Kunis maanguddoon kun dulluma booda jireenya qananii akka jiraachuu danda'an isaan godheera. Oromoon yeroo mammaaku waaqni galgala kee haa bareechu jedha. Mitiire. Joon Laambert. Joon hojjetaa mootummaa yeroo ta'u guyyaa eebbifamaa tokkotti waan addaa jireenya isaa jijjiiruu danda'u tokkotu isa mudate. Innis yeroo bosona naannoo isaa keessatti argamu keessa osoo adeemuu lafee inchi 16 dheeratuu fi ulfaatinni kiloogiraama 7 qabu tokko lafarratti arge. Innis lafeen kun maal akka ta'e beekuu baatus yeroo xiqqoodhaaf erga lallaalee booda fuudhee gara muuzeemii Luurischan fuudhee adeeme. Lafeen kunis erga qoratameen booda wanti inni dhaga'e baay'ee isa ajaa'ibsiiseera. Lafeen kunis lafee bineensa waggaa miiliyoona 250 dura galaana keessa jiraatu kan maqaan isaa Buulschar jedhamu akka ta'e itti himan. Kanaanis lafee kana muuzeemicha akka barbaaduu fi lafee kanaanis doolaara miiliyoona 1.5 akka kennaniif itti himan. Innis baay'ee gammadee qarshii jedhameef kana fudhachuudhaan gara mana isaatti adeeme. Mee gara Afrikaatti adeeminu. Akkuma beekamu arduun hundarra Afrikaan iyyeetti akka taasisu dubbatama. Kanaaf namoonni sababa adda addaa dhiyeessu. Namoonni tokko Afrikaan uumamaan dureettidha uummata isheetu itti fayyadamu wallaala yeroo jedhan isaan kaan immoo rakkina bulchiinsa gaarii dhabuu akka ta'e dubbatu. Isaan kaan immoo barumsa dhabuu fi qaroomina gahaa ta'e akka dhabuudha jedhu. Walumaa galatti yeroo ilaallu garuu Afrikaan rakkina hedduu keessa akka jirtu beekamaadha. Nutis gara mata duree keenyaatti haa deebinuuti namicha Taanzaaniyaa abbaa carraatii tokko haa ilaallu. Maqaan isaa Saanuun jedhama. Namni kun qotee bulaa yeroo ta'u akkuma barame hojii qonnaa irratti bobba'ee osoo jiru guyyaa carraa qabeessa tokkotti maasisaa keessaa dhagaa gatii guddaa qabu kan maqaan isaa Gamsistoon jedhamu argateera. Dhagaan kunis kan
faayonni adda addaa gatiin isaanii qaalii ta'e irraa hojjetamanidha. Faayidaa isaa kanas kan bare isaanuun qarshii doolaara miliyoona 1.5 yookaan qarshii Itoophiyaa miliyoona 180 ol kan gaafatee fi kanaa gadis akka hin fudhanne beeksise. Gatii nama jedheen gurguratee guyyaa tokkotti miliyoona ta'uu danda'eera. Nutis kanarraa kan barannu waan naannoo keenyatti agarru hunda callannee bira darbuu akka hin qabnedha. Paaster Imaanu'eel. Paasteriin kun nama lammii Seeraaliyoon yeroo ta'u, namni kun daa'imman akka salphaatti hin argamne kan argate yeroo ta'u, daa'immandoota guddaa addunyaa keenya keessa jiran 10 keessatti isa tokko ta'ee kan ramadamu yeroo ta'u, gatiin inni baasus doolaara miliyoona 6.5 ture. Haa ta'u malee paasteriin kun daa'immandiin kun qabeenya biyya kooti jechuun karaa seera qabeessaan pirezidaantii biyya isaaniitti kennuu danda'eera. Kanaanis hojiisaa gaarii kanaan kan dinqisiifame namni kun mootummaa irraas qarshii hammaan hin beekamne badhaafameera. Dhuma irrattis dargaggeessi Naayijeeriyaa tokko haa ilaallu. Dargaggeessi kun namoota duraan isinitti irraa nama faallaa ta'edha. Nama carraa isaa nyaatee isin jedha. Dargaggeessi kun nama qurxummii qabuudhaan jiraatu ture. Dargaggeessi kunis akkuma barame hojii isaa guyyaa guyyaan hojjetu irra osoo jiru qurxummii kanaan dura argee hin beekne hammaan guddaa ta'e tokko hiyyeesse. Innis qurxummicha akka kanaan dura gurguruu irra gara mandara isaa fidee namoota ollaas waamee nyaate. Guyyaa muraasa booda ture qurxummii osoo hin taane kan inni nyaate carraa addaa jireenya isaa jijjiiruu danda'u akka ta'e kan inni hubate. Wantichis akkana ture. Qurxummii inni nyaate kun akkuma qurxummii kaan osoo hin taane qurxummii biloon maarliin jedhamu kan Awurooppaa keessatti baay'ee barbaadamu kan gatiin isaas baay'ee guddaa ta'e ture. Foon qurxummii kanaa kiiloogiraamii tokko qarshii Itoophiyaa miliyoona 15 ol kan baasu yeroo ta'u, guutuun isaa immoo doolaara miliyoona 26 yookaan qarshii Itoophiyaa biliyoona 1.3 hin baasaaf ture. Namichi kunis gaabbiin quba nyaatus homaa gochuu hin dandeenye. Daawwattoota keenya seenaa ajaa'ibaa dhageessan kana keessaa kan baay'ee isin dinqisiise isa kana koomentii irratti nuuf barreessaa. Hundi keenya iyyuu carraa qabnu kanas akka mucaa isaa ammataa koof jala hin dabarsin isiniin jenna. Sagantaa keenya hamma dhumaatti ilaaltan yoo ta'e akka jaallattan ibsa waan ta'eef subscribe gochuun akka nu hordoftan isiniin jechaa qophiiwwan ajaa'ibsoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaaf nuuf turaa isiniin jechaa qophii keenya asirratti golobnaa galatooma.